Shama akkam jirtu hordoftoota Qubee TV oduu qubeen isinitti himaa oduu waliin an Sabilii Alamuuti. Yaa'ii fayyaa addunyaa 76ffaa Jeenevaatti gaggeeffamu eegalee irratti ministeerri fayyaa Itoophiyaa argaman. Yaa'ii fayyaa addunyaa 76ffaan biyya Switzerland magaalaa Jeenevaatti taasifamu kan jalqabe yoo ta'u, yaa'iin kunis hundeeffama dhaabbata fayyaa addunyaa waggaa 75 kan ture keessatti waan inni hojjete ni yaadachiisa jedhame. Yaa'ichi mata duree lubbuu fayyisuun fayyaa hundaaf milkeessuu jedhamu qabatee gaggeeffamaa jira. Kanuma hordofuun Itoophiyaanis yaa'ii kana irratti yoo hirmaattu jiila ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan durfamuun hooggantoota biiroolee fayyaa naannolee fi dhimmoota federaalaa dabalatee yaa'icha irratti hirmaate. Kanuma hordofuun Itoophiyaanis yaa'ii kana irratti yoo hirmaattu jiila ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan durfamuun hooggantoota biiroolee fayyaa naannolee fi dhimmoota federaalaa dabalatee yaa'icha irratti hirmaate. Dhumarrattis odeeffannoon ministeera fayyaa irraa argame akka agarsiisutti murteewwan adda addaa konfiraansii kana irratti dhiyaatan ni raggaasifamu jedhamee eegama. Konfiraansiin kun osoo hin jalqabin dura Jenevaatti fiigichi daandii Wogzeetook irratti gaggeeffame kan ture yoo ta'u, atileet Kunaandar Daraartuu Tulluu dabalatee atileetonni kan biroonii fi namoonni beekamoon achitti argamaniiru. Abbaan taayitaa dhaabbilee miidiyaa Itoophiyaa hayyama tajaajila tamsaasa televezyiinii Mahabara Qidduusaan jedhamu yeroodhaaf dhaabsisuu beeksise. Abbaan taayitaa dhaabbilee miidiyaa Itoophiyaa hayyama tajaajila tamsaasa televezyiinii Mahabara Qidduusaan jedhamuun beekamu addaan kutuu guyyaa kaleessaa caamsaa 21 bara 2023 beeksise. Akka abbaan taayitaa kun beeksisetti kanneen labsii miidiyaa keewwata 70 irratti caqafaman keessaa miidiyaaleen amantii hordoftoota amantii gidduutti wal dhabdee kakkaasuu hin qaban. Haa ta'u malee qulqullichi Sinadoosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo ibsa caamsaa 13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti oduu ammee jedhee tamsaaseen kun ga'ee miidiyaa amantiitiin ala ergaa ta'ee dabarse akka ture mirkanaa'eera. Ergaan kunis kan uummata wal dhabdeef kakkaasuudha jedha. Kunis labsii miidiyaa kan cabsuu fi nagaa waliigalaa biyyattii irratti miidhaa geessisuu akka danda'us ibsaniiru. Kanaafuu ariifannaa dhimmichaa fi miidhaa inni geessisuu malu ilaalcha keessa galchuun hanga murteen dhaabbata boordii abbaa taayitichaatiin kennamutti hayyamni buufatichaa yeroodhaaf akka addaan citu abbaan taayitichaa beeksise. Itoophiyaan hayyama telekoomii sadaffaaf caalbaasii idil-addunyaa kennuuf murteessitee jirti. Itoophiyaan hayyama telekoomii sadaffaa idil-addunyaa ji'a waxabajjii dhufu keessa kennuuf murteessuu abbaan taayitaa kominikeeshinii Itoophiyaa beeksise. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa kominikeeshinii Itoophiyaa obbo Baalchaa Reebaa akka himanitti abbaan taayitaa Itoophiyaatti dhaabbata telekoomii sadaffaaf hayyama kennuuf qophii isaa xumureera jedhan. Kanaan duratti illee Itoophiyaan biyyattii keessatti dhaabbilee tajaajila telekoomii lamaaf hayyama kennuuf murtee murtaa'e irratti hundaa'uun bara 2022tti konsortiinii dhuunfaa maqaa Safarikoomii Telecommunications Itoophiyaa jedhuun hayyama opereetara telekoomii kennitee jirti. Itoophiyaatti baatiiwwan kurnan darbaniif buna gabaa alaaf dhiyaaterraa galiin doolaara biliyoona 1 akka argame ifoome. Baatiiwwan kurnan darban buna gabaa alaaf dhiyaaterraa Itoophiyaan galii doolaara biliyoona 1 akka argatte abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksise. Bara kana buna gabaa alaaf dhiyaaterraa galii doolaara biliyoona 1 fi miliyoona 800 argachuuf karoorfame. Baatiiwwan kurnan darbanitti doolaarri biliyoona 1 argamuu daayirektarri olaanaan abbaa taayitichaa Dr. Dabalaa Addunyaa ibsan. Akkasumas gabaa idil-addunyaatti gatiin bunaa parsantii 32 hir'ina argisiisuu dubbatan. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma gara oduu biyya alaatti darbina. Humnoonni waraana Sudaan keessatti lolarra jiran wixata har'aa irraa eegalee guyyoota 7 dhukaasa dhaabuuf walii galan. Lolli Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru torbee 6ffaa yeroo seen humnoonni wal waraanan yeroodhaaf dhukaasa dhaabuuf waliigaltee irra ga'an. Waliigalteewwan dhukaasa dhaabuu waraana idilee Sudaanii fi humna tarkaanfii saffisaa gidduutti raawwatame hojiirra akka hin oollee fi sarbamni mirga namummaa Sudaan keessatti akka hammaachaa ture ni yaadatama. Akka ibsi Ameerikaa fi Saawud Arabiyaa baasetti dhukaasa dhaabuun amma jiru qaama raawwachiistuun hojiirra kan oolu ta'a. Dhukaasa dhaabuu gargaarsa namummaa guyyoota torbaaf ka'ameen aangaa'onni Sudaan tajaajilli bu'uuraa akka deebi'ee eegalu hayyamuuf walii galan. Lolli humnoota lamaan jidduutti walakkeessa baatii eebilaa bara darbe kan ka'e yoo ta'u, Sudaan rakkoo gadi fagoo keessa kan galchee fi namoota miliyoona 1 ol qe'ee isaaniirraa buqqise jedhamee himama. Kuusaan nyaataa, maallaqaa fi wantoota bu'uura biroo biyyattii saffisiisan irrachaa kan dhufe yoo ta'u, dhaabbileen gargaarsa jiraattota magaalaa guddoo Kaartuum bakka waldhabdeen kun harki caalaan itti raawwatameef gargaarsa barbaachisaa ta'e kennuu akka hin dandeenye irra deddeebiin komachaa turan. Humnoonni waraana lamaan gargaarsi akka ta'u tajaajilli bu'uuraa akka hojjetu akka hayyamuu fi humni isaanii hospitaalota keessaa akka baasan gaafatamaniiru.
Pireezidaantiin Yuukireen Zelenskii walgahii garee biyyoota torban G7 Jaappaan Hirooshimaa irratti argamuun haasaa taasisan. Pireezidaantiin Yuukireen Zelenskiin haasaa taasisaniin loltoonni Raashiyaa Baakaamut keessa jiru garuu magaalattiin guutummaatti Raashiyaan hin qabamne jechuun ibsa falmisiisaa kennan. Zelenskiin akka jedhanitti bal'ina isaa ibsuu baadhus loltoonni Yuukireen ergama milkaa'aa Baakaamut keessatti raawwachaa jiru jechuun akka dubbatan gabaasni BBC ni ifoomsa. Zelenskiin kanaan dura Baakaamut yeroof onnee keenya keessa jira jechuun odeeffannoo kennuudhaan magaalattiin to'annoo isaanii ala ta'uu mirkaneessee akka ture ni yaadatama. Kan hin dagatamne gareen loltoota kiraa sassaabdota Raashiyaa Wanger suur-sagalee alaabaa Raashiyaa magaalaa Baakaamut irratti ol kaafamee fi pireezidaantiin Zelenskii Puutiin loltoota isaanii faarsuun agarsiisuu gadhiisee ture. Oduu ispoortiitiin ammoo taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaand dheengaddaa fi kaleessa taphataman. Guyyaa sanbata duraa taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaand kan taphataman keessaa Maanchister Yuunaayitidii fi galchii Kaasmirooniin daqiiqaa 9 irratti galcheen 1-2 Boornumaawus injifachuu danda'eera. Haaluma wal fakkaatuun Fulaamii fi Kiristaal Paalaas 2-2 walqixa ba'an. Akkasumas Liivarpuulii fi Aston Villaan immoo 1-1 qixa yoo ba'an Roobertoo Firmooniin galchii yaadannoo Liivarpuuliif lakkoofsuun deeggartootatti nagaa dhaammata. Akkasumas guyyuma kana Volvisii fi Evertaan 1-1 walqixa yoo ba'an guyyaa dilbataa immoo Maanchister Sitii fi Cheelsiin waliin taphachuun Maanchister Sitiin 1-2 injifatee jira. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan oduu qubee waliin Ansabilaa Lamuun ture. Qophiileen qubee TV afanitti fufuu turtii gaarii.